Godina Baalee aanaa Dawwee Qaachanitti dubartiin maqaan ishee Ibsituu Ahimad jedhamtu inaaffaadhaan kaka'uudhaan daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 ta'e lama laga weebitti darbachuudhaan ajjeeste hidhaadhaan adabamtee jirti. Garaan dhala namaa buburreedha. Yeroo haati tokko mucaa ishee ulfachuuf waraabessaan ciniinamtutti haati isheen tokko ammoo dhala ishee laga bishaan guuteetti darbattee ajjeeste. Taateen kunis akkasii. Abbaan alangaa godina Baalee akka jedhetti yakki kun kan raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 26 bara 2017 aanaa Dawwee Qaachan bakka addaa laga weeb jedhamuun beekamutti. Mana hojichaatti bakka bu'aa abbaa adeemsa qorannoo yakkaa kan ta'an obbo Abbabaa Tolosaa BBC'tti akka himanitti himatamtuun kun yakka kun akka raawwattuuf kaka'umsa kan ta'e abbaan warraa ishee haadha manaasaa duraa waliin araaramuu hordofeeti. Himatamtuun aadde Ibsituu Ahimad jedhamtu kun abbaan warraa ishee kana dura haadha warraa biraa waliin jiraachaa ture. Isheedhaan wallolee jennaan aadde Ibsituu fuudhe. Amma immoo abbaan warraa ishee kun boodarra haadha warraa duraa waliin araarame jechuun ka'umsa ta'uun kan mudate jedhan. Himatamtuun abbaa warraa ishee haadha warraa duraa waliin maaliif araarama jechuun haalootti qabatte. Kanaafis daa'ima waggaa 5 kan abbaan warraa ishee haadha warraa duraarraa argate bakka taphachaa jiru fuudhuudhaan laga weebitti darbitee ajjeesuuf murteessitee jedhan. Daa'ima waggaa 5 kana laga weeb geessuun yeroo laga guutee jirutti darbitu daa'imni obboleettii haadha warraa ishee kan umuriin waggaa 4 hanga 5 gidduu ta'us waliin waan tureef galee maatiitti himuu danda'a yaada jedhuun isas dabaltee lagatti darbattee galaafachuu himan. Daa'imman kunneen dhabamuun wayita baramee barbaachi taasifamuuttis himatamtuun kun daa'imman lamaan qabattee gara lagaa yeroo deemtu namni argee eeruu waan kennee poolisiin to'achuu himan Obbo Abbabaan. Borumtaa yakki kun itti raawwatametti qaamni seeraa poolisiin eeruu argataniin dubartii kana to'achuun qorannoon wayita taasifamu akka yakka kana raawwatte amantee jedhan. Qorannoo yakkaa taasifameen booda manni murtii seera yakkaa 539 muraa 1aatiin himatamtuun kun yakka ajjechaa cimaadhaan himanni irratti banamee dhimmi ishee mana murtii aanaa Dawwee Qaachanii fi mana murtii olaanaa godina Baalee Bahaatti ilaalamaa ture. Isaan boodas manni murtii olaanaa godina Baalee Bahaa Daddachaa Majji 15 bara 2017 ooleen himatamtuu daa'imman lama lagatti darbuun ajjeeste hidhaa umurii guutuutiin akka adabamtu murteessuu himan Obbo Abbabaan. Lagni weeb kun laga guddaa ta'uu isaatiin fi yeroo lagni guututti waan tureef reeffi daa'imman lamaan kanaa osoo hin argamin hafuudhis dabalamee himamee jira.